Qarama mootummaatiin galuuf deemta. Qarshiin kan kennarra hafee jira. Yoo qarshiin kan kennarra hafe deebi'ee sii kafala qarshii biraatti waraqaa kee sirreeffadhu naan hin jenne oofee idaa mootummaatiin nagalchee aayidiin kan kee bayeen harka jira kootti fudhadhu naan jedhe Itoophiyaa taa'ee saahoo lala Anuuraddiin saahoo lala. Laa xumuradhu ani walumarra sii deebise. Naan jedhe gizee kana naan jedhu meetii ati jedhe bira dhaquufan Itoophiyaa galeense'u. Gizaan itti bilbilu daa'ima biyya azaana godhee bannaatish bara Itoophiyaa jira naan jedhe. Yeroo makana rifadhee paaspoortii kiyya fuudhee gizee laalchisu aniin kan ta'e qaraamaa keessa jira. Aayidiin ni na hojjechiisa. Guyyaa san irraa kadhachuu jalqabe. Guyyaa san irraa himachuu jalqabe. Guyyaa san irraa laal guyyaa hunda qaraamaa guyyaa hunda jechuudha. Hin deema qaraamaa tan hin bu'a namni tokko na dhaga'e hin jiru. Inni homaan naan jedhu deemi kompileet godh deemi namicha kassasi naan jedhu. Furmaata biraa naan kaa'u beek. Hiifadhee jechuu osoo akkasii kadhadhu ji'a afur fixee gaafa shanaffaa miidiyaa irra himadhe. Furmaata tokko dhabe. Furmaata tokko naaf hin kennu. Ani salee walumaa galatti birrii biraa qaba jettee. Walumaa galatti birrii keessiin deebifne qarshiin kee irratti hafeetiin jira jechuudha. Sababa dhaggeeffadhu. Kaampaaniin bilookuu ta'ullee sababaa si hima ragaalleen jira. Ragaalleen jira bal'oo jette nan bana. Carraa isarraa funa amma Mariyamaa himannaa kana duraa yoo taate ka nama dhafaatee biratti matsiimi. Nama san yoo taate himannaa san hanga tokko irraa hin beeka. Amma walumaa galatti amma ani ITC na bira jira waan ta'eef usme yeroo takka na dhiifama na godhaate birrii hagana irraa qaba birrii naan galchine haa jetti dubbii gabaabsaa. Abbo haite mucayyoo tanaa si bira jira waan jedhameef dhugaa fi dhugaadhaan na dhageeffadhaati yaada itti kenna. Warroonni koomantii hattuu jettanis osoo gabaabsitanii haasaa kiyya na dhageeffadha. Amma hattummaan addaan hin baane waan ta'eef yeroo itti barraa'uun jira. Hattummaan addaan hin baane hattummaan gaafa addaan bahe dhugaadha hattuudha jedha. Usme na dhageeffadhu mucayyoon dura akkuma nama tokkoo natti dhufte isii qofaa miti ijoollee gara 23ti. Sanniin keessaa ijoollee 7 bakka tokko jechuudha. Isiin hin beekti maqaa isaanillee walumaan narra duulchisaa turte. Ijoollee 7 san haadha faateetti illee ergaa turean. Tokkoffaa aayidiin isii jalqabarraa viizaan bahee hanga change status-itti deemee jira. Walumaa galatti gaafa change status ga'u ID saabamuu malee wanni hafu tokko illee jiru. Waan kana gadi fageenyaan namoonni hedduun namoonni biyya kana keessa jiran ni beekanii ragaa jalqabarraa hanga xumuraa si erguu danda'a. Kaampaanii san irratti mallaqa kafalee jiraan. Mallaqa kaampaanii san irratti kafale itti gaafatamummaa guutuu kan qabu ana waan ta'eef ID kan kee kaampaaniin bilook ta'ee jira. Ana ilaallataa rakkoon qabu jedheeni itti himee jira. Kuni kanaan osoo jiru Nuuraddiin ji'a teettee bara Itoophiyaa ji'a teettee deemte kanallee dagataan waggallee haa ta'u dhufe ijoolleellee bifa haaraan sirreessee fiimi. Mariyaama qoy kaa callisii na dubbata. Akkumaan callisee si dhageeffadhe na dhageeffadhu. Ijoolleen amma isiin ol fakkaatoo kun nama 7 usme. Insan kun hojjetamuu hin danda'u. Tiiktookii kanarraa wacanii iyyanii iyyisiisanii maqaa na balleessanii hattuu guddaa na godhanii hattuu naan jechaa turan. Okay. Hin dhufee waan biraan dubbanne namattis waa kana san hin jenne Misra of jala hiriirsisaa turte. Misra Mahammad mucayyoo na dhukkubaa yoo du'ellee sababa du'ee jettu takka. Jalqaba ka isii hojjedhe akkuma dhufeen ka Mariyamaa gaafaan dhufu cancellation fudhatte bakka biraatitti hojjechiifatteerti. Jarana na dhagaa. Dataa turteen natti illee as dhiyaattee waa kana haasannaan hin jenne anis mallaqa isii kaampaanii kennee jira. Mallayni kun na bira hin jiru. Mallayni hafee yoo ka jiraatu taate gaafuma mallaqa irraa fuudhee isi kennu dirshaan ani argadhu na bira jira. Hayti Mariyamaa ka Rabbi beeku ka baagala namaa eegu Rabbi tokkocha yoo na bira jiraate haqa tirfii silaa aniin argadha jedhee kaampaaniin walii gale san qofa. San haqa isiiti maaliif hin deebifne yoo ka jettan taate mucayyoo tanaan durallee hin dinne hin dhoorganne haqa na biraan qabdu hin jenneeni akkuma ijoollee taaniin hojjechiisu isiillee hojjechiisa. Maaliif deemtee TikTok irratti maqaa na balleessitee deemii TikTok marraa fudhadhu
dhimma Maariyamaa natti hin fidinaa jedhee araan natti namni cufe ana. Jarana birrii kaampaaniitti kennitee immigireeshiniif birriin kafalamee adeemsa isaa eeggatee waan mootummaa galii ta'e tokko kaampaaniin narraa fudhate akkamitti deebiseetiniin Maariyamaa deebisuu danda'ani hojjechiisuu fi malee wanni narraa eeggamu. Kanaaf dhugaan jiru kana hayti Maariyamaa na bira hin jiru. Hayti isii yoo ka jiraatu taate birrii ani kaampaanii sanirraa argadhu qofa. Hin nyaata ila mataan gadi garagaltan warroonni na arrabsitan jechuun bor walitti dhufuu dandeenya. Sinii galee kanaaf akkasii Usme. Yes, warra seera sun deemin deebisiniif. Okay, ati walumaa galatti qulqulluudha. Abdi dubbataa ta'a. Sagalee inni dubbataa. Muyitii qabadda. Ati mallaqa kana guutumaan guututti ofirraa deebiseetiin jira. Hayti isin irra hin jirtu jette waan tirfii jalaa argadda ka jedhe san qofti yoo jiraate. Deebisuu miti bar Usme. Dhimma kaampaanii kana namni itti gaafatamu ana isiin ana duuba kaansileeshinii fudhattee deemuun qabdu anuma eeggachuu qabdi. Garaamallee ka kafalu warra kaampaaniitti Maariyamaan ilaallatu. Ana ilaallata anatu isaan wajjin haasa warra kaampaanii wajjin. Isiin kaampaanii sanirraa kaansileeshinii fudhattee deemuu hin qabdu na duuba jechuu barbaadeeti. Waggaa tokko si eegaa Nuraddiinan. Waggaa tokko garuu jechuu ati ji'a ji'a. Ana itti gaafatamaa siin jedhee jira. Isaan jala jirta andar kaampaanii jala jirta waan ta'eef. Nuraddiin. Laal yoo wal dhageenya ta'e yoo dhu'ina. Ati jechuun. Usme isin amma waan kana waan hin qabneef. Koi Maariyamaa. Yeroo takka mee Usme. Koi hin dubbata saadam. Ati Nuraddiin gaafa biyya jirtu san isiin sun na eeggadhu obsiitii hangaan deebu waan kana si sirreessattanii taate. Sagalee si erga obboleettu haadha faateetu itti mee haati faateetu. Na arraba gatteette ka haadha faateetiin amma raaramne ID ijoollee irra ergee afoo inaalillahi baabaa kiyya jettee dhiifama kana gaafatte haati faate. Habiibi dhugaa jiru atu ID si erga ID ijoollee wallahi billahi fida haadha faate asirratti. Fida sabboona faa asirratti kiyya. Birri biraa amantaa sirreeffattee atiin sirreessineef Nuraddiin waan hin taane illee haasa'iin ilaali mallaqa luftu anillee laalsa hunda keessaa bahee jechuudha. Laali. Koi doktoratiin haasa'ini koi namoota hedduu jira koi. Akkasi dhiiga kiyya na dhaabaa turte yaa Nuraddiin mallaqni tun hin lufti dhageesse. Koi doktora mee ofumaan haasa'in nuttaraa sii kennaa jira mee doktor akka nama himattuutti tasgabbii wayitii sii kennan carraa keetiin fayyadamteetiin hin haasoitu. Waan kanaati jarjarteetumaan erga inni biyya galee jedhe akkuma inni jedhu kana erga inni na eeggadhu akkuma ijoollee kaanii dhufee si hojjechiisa jedhe ati gartee jalaa diddee nama biraatitti kaampaanii biraatti hojjechiifatte moo bunumaa inni sirkii sirraa kaasuu diddee si cufee jennaaniin achi boodatti waan kana hojjechiisti. Dhaggeeffadhi sagaleen isaan jira maal naan jedha na eeggadhu naan jedhe eeggadhe maal naan jedhe akkumaan itti qaramaan kuma jaatti na dhufeeyyuu jechuudha osoo isa eegu laal wixata dhufa naan jedha wallaahi billaahi rabbillee ragaa sagalee isaallee hin jira wixata Marre wixata dhufa kibxata dhufa jechuun kiyyuma marre maa waasi wakka dhayane gizee sadi muhafa Usme tikeetti kiyya yeroo san kanas sale jechuun muree gizee sadi kanas sale Habibti ani tara akka namaati na yaaddu kanaa miti sii galee wallaahi laziim kanas sale hin dhufa jedhe dhimmaaf hafee dhufe sii sirreessa ture ati deemte akka waan Nuraddiin atis nama guddaadha. Amma isin lamaanuu muyitii qabadda nama biraatis carraa kenna. Usme naamusni manaa eegamuma jalqaba. Usme na gaafattee bar isitu ariifateetiin waan sana akkas godhe Doktora Maariyamaa. Ittiin dubbatinii naan jechaa jirta bar nan gaafanne. An isa harba gaafii qabna carraa nuu kenna. Mee Maariyamaa. Jalqaba Usme naamusni manaa eegamu jalqaba naamusa dursaa. Yoo baabaa Nuraddiin dubbate Maariyamaa haasaa jiranuu walii dhagayaa jirru maal akka haasaa jirtanu jalqaba naamusa kan biraa ammoo tuyuu jechuudha wanni ani Maariyamaa gaafadhu yoo jiraate Maariyamaa wanti ati Nuraddiin baabaa biraa qabdu ifaajeen isaa hagana wanni isa biran na biraa hafte hagana jedhiitiniin ifa nu baasi haqa akkana waan akkana biraa qaba yookaan ammoo olumayyuu qajeelchi inumaayyuu urga biyyaayyuu na fide yookaan asittuu narraayyuu haa hojjetu wanti inni naa godhayyuu hin jiru jedhi ifa baasi
La dhaggeeffadhu inni haqa koo haa haalu malee ana qasaan haalu na dhaggeeffadhu. Abora bisoda dana maraga asirratti screen irra sinii kaya jalqaba ranga tumura lala. Nuraddiin Mariama baaste sin beeka. Mariama namni amma asirratti waasii godhu tokko leen jiru jedhe ani garuu wallahi haqa kan ke ala agbabi yoo nyaadhe gommaan naa nyaatu sitti maan wallahi billahi ani na haqiqatan sitti maan yoo tiyya nama malee ilaa osoo waan hojjetin nyaatten kakatin yoo duute namiita. Nadaga abbo nadaga kabri ate usme atima wana gotana abo Dr. Maryam injekini sada mitti kufiyati charra kege sansi azatu radifama mudita mana kiyambe tarana kenni yoka awda fula le walitti le asa undandela wajini asirra aso nukum faidan qabu yo hamtu sittiyad yo haqa kanke ansinyade rabbina ti argu garu kampani daf kafale hayti kanke dirhama kuma afuri fi dhibba tokko fi shantama maaltu na bira jira waan isin jedhe dhageeffadha daqiiqaa takka sirkii daruurii waan dubbachuu barbaadu usme bannat dhugaa barbaadde yoo ta'e dirhama kuma tokko la kuma dirhama kumni lamaa fi kuma tokkoof 800 faayidaan argadhu ture waan hin xumuraminiif birriin kennineef walumaa galatti dirhama kuma 4,100 haqa kanke kasila kampaani kennamu qabu ka anin kennini na bira jira isa si hin kennu jedhee wanni ani dideef ofii keetii si hojjachiisa hin xumuramne jaraallee hin xumurreef birri ani kafale garuu birri kanaan dhala wallahi billahi kampaani kennee jira kuno an dhalee qaba siima Nuraddiin si galee ani amma warra kampaaniitiin beeka barsiisin kaanne ati kampaanii homaan kennine siin hin jenne an jalqabu marrayyuu homaa hin kennine siin hin jenne wanni ati naa beekuu qabdu jechuudha. Tokkoffaa waraqaa hiyyatti naan xumurre qaraamaa mootummaa keessa nagalchite kuma jaa kafalee qaban osoo si eegu osoo harbaa dhufa kamsaa dhufa osoo naan jettu jechuudha. Haqa sin haalleen dhaggeeffadhu Maryama amma bakka dhaggeeffadha amma sun hundinuu bakka adeemsa akkanaa sirrii miti mana kiyya osoo dhuftu osoo mana kiyya beektu osoo dhuftee na gaafachuu dandeettu akkaataa kanaan maqaana balleessu deemuun kan sirrii miti Nuraddiinoo amma waa haa goonu warri kana booda nama himachuuf deemtanillee warri haqa keessan barbaachuuf deemtanillee osoo keessaan namarraan xumurachuu dandeettan osoo keessaan furmaata walii kaa'uu dandeettan tokko maqaa walii balleessuudhaaf Habibi anarraa fakkeenyaa fudhattu ijoolleen Dubaay warri warri nama akanamaa keessoodhaan dhaqaniitiin hin gaafatan isaanii kennaaf warra TikTok irratti dhaqee maqaa isin balleessu imbaasii dhaqaatii imbaasii himadha. Nuraddiin gaafa addeen gaddaanaafati gadaa reestooraantii wal argine jechuudha. Hiriyoonni si jammar dubbii wanta si galee waatu ofirraa fixxe malee hiriyoonni kee kasirraa fixu hin jiru qabadhu achitti. Dhaggeeffadheen gaddaanaafati abbaa dhimmaa fi gaafa gadaa reestooraantii walitti dhufne namni anaaf si addaan galche jira osoo an sa'aatii san jechuudha miira keessa galee sima kana guddama kana kokkee qabadhe jechuudha. Waliin kolfisiifna bara anaafati sa'aatii san jecha kan ati sa'aatii 24 bakka argattetti mee harkaan akkana na qabi ati koottu ati ana si dhaamoo Nuraddiin mee mana leewna kuna baabaa Nuraddiin salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Amma dubbiin illee amma dubbii akka ijoollee daa'immanii illee godhina. Mucayyoon tun Maryamaan gaafa si kennitu qarshii meeqa si kennite si? Ani haasaa kana irra deebi'een haasa'u isiin hin beekti rabbiin beeka anin beeka haqa isiin natti kenniteetiin hin jerte hin waaqqanne hin baasillee maqaa ijoollee qindeessitee dhayxee na himatte akka inni asiin seennillee godha jechaa turte haasaa zabati asirra haasamur dhugaa haqa rabbii dhugumatti. Maryamaa koy amma laal baabaa Nuraddiin waan jedhaa jiru dhageeffadhu. Qarshii 4,100 na biraa qabdii jedhe. Baabaa Nuraddiin kuma 4,100 kana dhagaye 4,100 na biraa qabdu kanaan wallahi billahi osoo falli boorri gale sa'aatii tana gadaa reestoorantii akkas dhaqee osoo akkas godhe kootumee akkana carqiitii akkana na qabi mee'an seeraan jira bar seeraan bullaami bo ande annama si qabu annama si dha'u si fakkaate
Ani indom Arab soatin Arab site bar seran singkafa ne bar sini manne. Daadu ati media ranna dada turte. Akkata itti maqaana balleessaa turte. Hayyee rakkoon qabu. Ummanni Oromoo illee dhagaa. Haqa isii yoo na gaafate rakkoon qabu. Namni dhugaadhaan nama gaafata. Kenniif yoo jedhanillee ima kennaniifi garuu maqaa wal balleessuun hin barbaachisu jara keenya. Wallahi. Ani akka amma isin koomantii barreessitanii hattuu namaan jettanii nama haqaan baallee haqa namaallee waan katuumi. Kanaaf Nuraddi amma an takkatti si gaafadha dhaggeeffadha. TikTok irratti haga namii ta'in beektaa haqatii naan kennitu. Maaliif miidhamtu wanni si miidhu tokko hin jiru maaltu si miidha ana namni si qirreessu siin jedhee jira. Wallahi namni annama lukaan Dubaay asi galeeru Dubaay ajmaan galee namii dhuu keessa dabartee ati. Namni Dubaay irraa ka'ee miilaan galuun jiru hin sobini niqaaba qabda intala musliimaati ati hin kijibini. Kanaaf ani amma sitti illee dubbachuun barbaadu dubbii kiyya xumuradhe haqa kan kee ani kaampaaniitti kennee jira ofii dhiiftee biraa deemte waan na biraa qabdu immoo akkaataa TikTok irratti fudhachuu hin dandeetta ani kunoo as jira sa'a 24 soolishiin manni murtii yoo TikTokii ta'e deemii TikTok irraa fudhadhu. Salaamu alaikum. Dhageettan isin Oromoon. Okay.